Gara biyyaa gallee mana nyaataa yoo banne ni fayyadamoo if fayyadu. Akkasumas maashinii indaaqqoo falfalchiisuudhaaf maashinii indaaqqoo yoo biyya alaatii fudhannee gara biyya keessatti galle ni hojjetamoo hin hojjetu. Kana bichaa miti gaafii baay'eedha. Gaafiin kan keessanii gaafii keessan deebisuudhaaf asitti dhiyaadhee dhufee jira. Ani siifootuu bidha akkam jirtu nagaa jirtu nageenyi rabbi bakkuma isin jirtan hundatti isinii guyyaa baay'atu. Warroonni guyyaa irraa gara mana kootii dhuftan anaa dhufuu kottaa seenaa nooraa isiniin jedhee jira. YouTube siifootuu jedhu subscribe gochuun akkasumas viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii gochuu hiriyoota keessaniif sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Dhugaa ijoolleen kan keenya maaliif akka ta'e hin beeku baay'ee laayikii gochaa hin jirtanii. Viidiyoon hin daawwatama. Viidiyoo yoo daawwatamu laayikiin hin jiru. Maaliidhaaf laayikii godhaatii bira darbaa laayikii gochuun sissin hin miidhuu nu immoo nu fayyada. Ana baay'ee na fayyada. Isin garuu isin hin miidhuu. Sa'aatii isinitti fudhatu sekondii 10 isinitti fudhatu laayikii gochuuni. Laayikii godhaa bira darbaa isiniin jedha. Kanaaf gaafiin kan keessanii gallee mana nyaataa yoo banne ni fayyadamoo if fayyadu. Warri jettanii mana nyaataa banuuni ni fayyada. Garuu prosesii sin gaafata. Tokkoffaa lammaffaa iddoo filata. Sadaffaa dambanyaa qabaachuu sin barbaachisa. Ati laazimii mana nyaataa tokko bantee hojjechuudhaaf waan hunda guuttattee qophaa'uudhaaf jalqabaa manni sunuu iddoo namni yeroo hunda ariitiidhaan nyaatee deebi'u. Fakkeenya naannoo mannahaaraa isiniin jedhu iddoo makiinaan dhaabbatu. Iddoo makiinaan dhaabbatu yoo manni argame jechuudha. Manni waddada baay'ee daandiirraa. Manni yoo argame daandoo mannaaraatti manni nyaataa kan banamu yoo ta'e ni fayyada. Sababni isaatis namni achuma achitti bu'ee aga makiinaan guutuutti shufeerii yoo ta'e aga namoota argatutti daddafee nyaatee itti deebi'uu yaada malee fagoo iddoo ruuqa sholoqoo reebuu hin deemu. Kanaaf mana nyaataa bannee hojjechuudhaaf iddoon ni filatama. Iddoo filachuu qabna tokkoffaadha. Lammaffaa immoo ati dambanyaa horachuudhaaf fuulli kee yeroo baay'ee dasitanyaa ta'ee nama kolfee nama taphatee maal jedhu ta'uun dirqama kan keedha. Ati yoo yeroo hunda wanti barbaadamu si'aatiidhaan qophaa'aadhaan sibiratti argamee ta'u dafamee sibiraa fayyadamee kan gara hojii isaa kan deemu yoo ta'e yeroo baay'ee waan akkasiisanidha namni kan barbaadu malee taa'ee eeggatee maal jechuu hin barbaadu. Laazim kana gochuudhaaf tokkoffaa nama si gargaaru qabaachuun dirqama kan keedha. Kophaa kee hojjettee ittiin baatu waan ta'eef laazim nama si gargaaru qabaachuun dirqama kan keedha. Nama si gargaaru qabaadhu tokko. Lammaffaa dambanyaa horadhu. Birrii yeroo duraatiif birrii fiduudhaaf hin ariifatin. Suuqii tokkos yaa ta'u waan kamiyyuu yoo hojjetanii yeroo jalqabaatiif birrii argachuudhaaf birrii guduunfachuudhaaf hin ariifatin. Ati maal gochuustu si barbaachisaa nama biti yeroo jalqabaatiif. Nama rakkates ittiin jabaatiin maalis hin jedhin fuula itti toliitii dambanyaa baay'ifadhu. Gaafa ati guyyaatti nama 3-4 dambanyaa godhattee oolte namni 3-4 borumoo nama 3-4 fidee dhufa. Garuu yoo ati arra nama 3-4 fuulatti baddee yookiin immoo bakka rakkatanittis gargaaruu baattee ofirraa deebistee boru fuudhee sirraa deebi'a malee si bira fideen dhufu. Laazim ati hojii tokko hojjechuuf jalqaba nama bitachuun dirqama kan keedha. Nama bitadhaa. Namni hin bitama jechuun keessaniin oolu hin bitama namni. Laazim dambanyaa horadhaa. Dambanyaa baay'ifadhaa. Ergi dambanyaa horattee dambanyaa baay'ifattee hojii kamiyyuu hojjechuun si awwaadhaa malee si fayyada malee si miidhu. Dirqama dambanyaa horachuu si barbaachisa. Laazimiidha. Dirqama. Akkasiin jechuun jaaladha. Kanaaf manni nyaataa inni fayyada isa jedhuufi kanumarratti xumuraa. Tokkoffaa iddoo si filachiisa mana boota bareeda ta'uu qaba.
yeroo bakka namni yeroo hundatti argamu ta'uu qaba. Karaarra ta'uu qaba. Sholoqoo ruuqa maal yoo ta'e namni ganaa kana reebuu barbaaduu hin deemu bakkuma filafiitii jirtu fayyadamee deebi'a. Kanaaf mana si filachiisaa mana filadhaa siniin jedha. Lammaffaa dambanyaa sirriitti horachuun dirqama kan keessanii dambanyaa horadhaa. Sadaffaa wanta barbaachisu qursiidhaanis taanan, misaadhaanis taanan, iraatanis taanan wanta namni yeroo baay'ee sooratu namni yeroo baay'ee fayyadamu laazimii ati qopheessiteetoo qophooftu taate eeggachuun dirqama kan keedha. Kana godhatteetoo kanaan hojjette yoo ta'e eeyyee ni fayyada. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Gaafin keessan inni lammaffaa waa'ee nyaata irratti kanuma wanta gaafii isinitti ta'ee yoo jiraate wanta isiniif hin galle yoo jiraate koomentii alatti naa katabaa isiniin jedha. Gaafinni lammataa immoo maal jedha? Maashinii hindaaqqoo biyya Arabaatii yoo fudhannee galle biyya keessatti ni hojjetamu hin hojjetu isa jedhudha. Maashinii hindaaqqoo biyya Arabaatii bitannee yoo galle ni fayyada eeyyee ni fayyada. Yoo siniin jedhu maashinii hindaaqqoo yoo siniin jedhu ishee caacuutti xixiqqoo baasusan hindaaqqoon osoo bira hin gahin kanuma ofii ibsaadhaan wal ga'ee baasusan hin beektan jedheen hasaaba. Isa gaafin kan keessanis ni hojjeta. Garuu wanti inni barbaachisu odeeffannoo tokko akka nagahee fi akka qoradhee irra gaheetti maashinii saniin hindaaqqoo nan horsiisa jettee yoo qophoofte laazim atis qophooftu ta'uu qaba. Qophooftu ta'uu qaba yoo siin jedhu si'aatii guyyaa 21tti baasa hindaaqqoon jechuudha. Akkuma hindaaqqoon guyyaa 21 wayii saamintii 3tti baastu maashiniin illee guyyaa 20 aga 21 gidduu baasa. Inqulaali keessa gootee ibsaa isaa itti qabsiistee guyyaa 20 aga 21 gidduu caacuttii fidaa jechuudha. Guyyaa tokko aga 21tti si'aatii 24 ibsaan irraa dhaamuu hin qabu. Si'aatii 24 guutuu ibsaan irraa baduu fi irraa dhaamuu hin qabu. Kanaafi biyya keenya keessatti immoo Itoophiyaa keessatti ibsaa si'aatii 24 jira yoo jenne hin jiru. Hin bada, hin dhufa sababa kanaafuu tooftaan nuti ittiin maashinii kana asii fudhannee gallee biyya keessatti ittiin horsiisnu ni jira. Akkamitti fayyadamuu qabna? Jira akkamitti nuti fayyadamuu qabna? Ati kaayyoo fi karoora fi qophooftu ta'e ati hojiidha erga qophooftu taate maashinii kana bitattu dhugale. Maashinii kana erga bitattee galtee yoo sanii achi maal gootu? Biyya keessatti jinineesara bitadhu. Jinineesara kee bitattee gaazii kee waraabbattee qophooftee gatta. Ibsaa yemmuu baddee battalatti maal goota? Jinineesaratti qabsiiste. Erga jinineesaratti qabsiiste ibsaa yeroo badde jinineesaratu hojjeta. Ibsaa yeroo dhufte ibsaatu hojjeta. Guyyaa kanaafi ati si'aatii 24 kana keessatti yeroo ibsaan badde kanatti qaqayyartee hojjechuu, jijjiiramuu, qayyaramuu, bu'aa gaarii agarsiisuu ni dandeessa. Kanaaf warri kaayyoo fi karoora lukkuu horsiisuu qabaatan yoo jiraate maashinii hindaaqqoo falfalchiisu bitattanii galtanii hindaaqqoo caacuttii baastanii biyya keessatti guddachuu fi jijjiiramuu ni dandeessan. Siniin jechuun jaaladha. Kana caalaa immoo naan addatti immoo odeeffannoo kana olitti yoo qabaatan ani gurraa qabu kana olitti yoo qabaattanii akka dhuftanii naaf qooddan akka dhuftanii na biraan geechan kabajaa fi jaalalaan sin gaafadha. Eessas bira geenyaa eessas qunnannaa yoo jettan lakkoofsi bilbila kan kooti Duwwaa 5 47 44 67 93 waasaapbii telegiraamiidhaan na bira ga'uu fi na argachuu hin dandeechanii. Viidiyoon kan koo kan guyyaa irraa asumarratti dhaabbata. Aga viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan naa tura. Isinan jaaladha isinan kabaja. Viidiyoon guyyoo isinitti tolu laayikii godhaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Gaafii fi qeeqota wantoota adda ta'e wanta isinitti dhaga'amee fi sammuu kee keessatti gaafii ta'e na gaafachuudhaaf
balballi keenya banaadha. Koomentii kataba. Anis immoo deebii isiniif deebisuudhaaf qophii hunda xumureen jira. Aga walitti deemnutti nagaan naa tura.